Fadhiitii wal keessa na harkaa dha'ee beeytee arginaan inni kanuma dubbisuu fidani. Guyyaan gammachuu keetii jechuudha. Guyyaan ati akkaan gammadde guyyaa kamii jedha. Guyyaan yeroo kamuu gammachuu san hin irraanfanne. Guyyaan ani kan gammade guyyaa haadha manaatii yeroo jalqabaatiif wal agarra. Maashaallah. Harki ulfaadhu. Dhuguma moo anumatu si fuuldura taa'ee si gaafataa jiraaf akkas jette. Dhuguma malee. Oke guddaa galatoomii. Tayyib guyyaan ati akkaan gaddite hoo wanti ati waa hunda dursitee yookaan caalchiftee jaalattu eenyu jedha yookaan maali? Wanni ani dursee jaaladhu Akkuma itti fufetti jira hordoftoota keenya akka isin gammachiisu abdii guddaan qaba. Kabajamtuun haati manaa keessanillee shanaffarraa laa ilaaha illallah gaafa akka isin shanaffarratti jaalattan kana dhageette gammachuun isii kana hin jedhamu. Maashaallah. Okay kanatti aansee ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ergasii immoo abbaadha rasuulli rabbiillee sallallahu alaihi wasallam seenaa jara kanaa namni dhaggeeffate har'a bakka jiru keessatti of laallate jaratu akeeka islaamaa hubate kanaaf imanaaf taqwaa kennu godhaasi xiqqeenyaa fi histeenu raakaasi billaa sahaabotarra nu baasi guyyaa rakkosa eegal. بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا كينا بقى جراتن جتشا إيجا هرا كيسوما أداتا كان قوات دفيا كيسوما يرو بايانا قافتا ترتن الحمد لله نيلي قمتشو تكا أداتا كان قوا كيسوما جبدونا مناف قالي هنا وجه سرتي أرقامو داف قمتشو دانقان قمني قمدي سرا إسنيلي أكا قمدان أبدي قبا kabajamaa fi jaallatamaa keessummaa keenya Obsinaan Show welcome an haa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Hordoftoota irratti salaamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaa jirra. Jirtu alhamdulillah yanis nagaa kooti isinoo akkami? Egaa maashaallah gaafii gaggabaabaa wahii isin gaafadha jedhee asirratti isin affeeree jira. Gaafin illee ka jedhanii dursatti hordoftoota wal bartan osoo gaafitti achi hin dabarre immoo wanti ani jechuu barbaade kabajamaa fi jaallatamaa arichoo abbaa mana kiyyaa baga dhiifama waamicha kiyya kabajje jechuudha gaafiif deebii kiyya kana si wajjin gaafiif deebii godhaa yookaan hordoftoota kiyyaan akkanatti fuula isaanii dura taa'ee wal bara jettee hayyamamaa taatee dhufuu keetiif guddaa galatoomii siin jedha. Galatoome, galatoome. Okay, basma. Tayyib gaafin tokkoffaan bakkuma ati jirtutti nagaaf rahmanni rabbii sirra haa jiraatu jecha hayyamamaa taatee gaafii kiyya deebisuuf dhufuu keetiif ammallee dachaa galatoomi siin jedha. Gaafii kiyya dhugaa irratti hundaa'ii naa deebisii siin jedha. Tole? Ayya. Gaafin tokkoffaan fadhiitii wal keessa na harkaa dha'ee beeytee arginaan inni kanuma dubbisuu fidani. Ati eenyuun akka taate of ibsii jedha. Ati eenyuun akka taate of ibsii daawwattoota keenya wal bari. Maqaa kan kee akkasuma eessatti dhalatte eessatti guddatte ammaa keessa jirtu. Ayyee maqaan kiyyaa duraan dursee asirratti aamuu firii faamiliin isinirra asirratti naaf yeroo kiyyaa fi hedduu galatoomii isiniin jecha ani kan itti dhaladhee jedhe aanaa disiisi. Kan itti guddadhes yoo achuma
bakki jireenya kootii immoo as Adaamadha. Maashaallah ati carra qabeessa. Gaafitti achi ceena. Maqaa kan kennu himteessa? Waan ati hin dhageenye? Maqaan kiyyaa Arabuu yookaan Obsinaan Shawuu jedhama. Maashaallah dhugaa namatti tola. Okay, gaafiin tokkoffaan akkas jedha. Wanti ati waa hunda dursitee yookaan caalchiftee jaalattu eenyu jedha yookaan maali? Wanni ani dursee jaaladhu Rabbii kiyya. Ani beektaa yoo dura waan ana jedhu ana jechuu hedduu ta'aayyuu. Dhugaa rabbiititti wanti waa hunda dursamee jaalatamuu qabu rabmaa. Atillee guutama qabda garuu rabbiin hin cabtu malee moosaatti jaalatamtu sadarkaan deemee. Okay, guddaa galatoome. Wanti ati rabbii keessatti aansitee jaalattu maali? Ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam Nabi Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ergas yoo? Nabi Muhammaditti aansee haadha tiyya. Maashaallah. Eegas yoo? Abbaa. Allahu akbar. Dhaabuu asumatti. Achirraanoo? Achirraan jaalatamtuuf kabajamtuu haadha mana tiyyaa. Haanichoo. Egaa gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira hordoftoota keenya akka isin gammachiisu abdii guddaan qaba. Kabajamtuun haati manaa keessanillee shanaffarraata laa ilaaha illallah gaafa akka isin shanaffarratti jaallattan kana dhageette gammachuun isii kana hin jedhamu. Maashaallah. Okay, kanatti aansee. Dhugaa dubbachuuf wallahi maashaallah tabaarakallah ani dhugatti huma ana jaallattu ta'e beekte jalqabatti garuu anatu dogongore maaliifuu wanti waa hunda dursu rabbi jechuudha dhabama mallee rabbii rabbooma ofii si barsiise jechuu rabbi feenan isa baratte san irratti immoo tiyyuu ka olmaan haadhaa kana hin jedhamu rabbiilleen ofitti aansa. Walaa tushrikuu bihi shay'an wa bil waalidayni ihsaana. Ergas immoo abbaadha rasuulli rabbiillee sallallahu alaihi wasallam namni ati sahaabdichi jechuudha gaafatee jennaan namni ani ingata deeme aboon iyyadhu bakka jirtutti wallahi rabbi si yaa xahaaru iimaanaaf taqwaa rabbi siif kennu sabaata rabbi nuuf kennu obboleeyyan islaamaa waan rasuulli rabbiillee sallallahu alaihi wasallam gaafa sahaabdichi eenyutti tola oola jedhee gaafate ummuka ilaa haga sadii afuraffarratti abbaa kee jedhaniin dhugaa baay'ee sirraa gammadee jira rabbi si haa gammachiisu. Galatoomanillee kanaffarrallee ta'u maal godhare dirqama jaallachuuni. Kana deemsee guyyaan gammachuu keetii jechuudha. Guyyaan ati akkaan gammadde guyyaa kamii jedha guyyaan yeroo kamuu gammachuu san hin irraanfanne. Guyyaan ani kan gammade guyyaa haadha manaatii yeroo jalqabaatiif wal agarra. Dhuguma moo anumatu si fuuldura taa'ee si gaafataa jiraaf akkas jette? Dhuguma malee. Okay, guddaa galatoomii. Tayyib guyyaan ati akkaan gaddite hoo yaani guyyaan akkaan si gaddisiise guyyaan akkaan ati gaddite guyyaa kam? Guyyaan akkaan gaddi gammadee fi guyyaan akkaan gadde gaafin akkas jettiin. Ka gammadde deebistee jirtaa mire guyyaan ati akkaan gaddite guyyaa kam? Guyyaan akkaan gadde yoo wanti gaddaa wanti nu mudate yommuu hin jirani. Karaa maatillee hin ta'e karaa biraatillee hin ta'e waan nu mudate yommuu hin jirani garuu guyyaan ani gadde guyyaa haati manaatii karaa biyya Arabaa na biraa deemtu.
هي baay'ee tokko baasan baay'ee tokko na agarsiisa. ما شاء الله Guyyaa كنوتو أما هذا كان كيسي برا جرت لا وانت قررت كان قفا جدون جرا kana. إن شاء الله يسأل ربي رقبة بتابع سنجدا وكي قد قال تومي أبشري إن قدني سنجدا يا دول برا جرا كمان اللي أدم فقانو طيب وانت راون داتي أبجو نرقتو ماين إذا اللي دبر بتون دندت تقاهي Ayyee miira dabarse. الله الله ما نمتو ما أرقتا زي هريتش ما أرقتا يا انت ما Wanni أرقتا namtu darbu halkan jaartii miti arga abjuu. Dhugaa beekaa kana deebisaa jirta meerichu. Astaghfirullah. Abjuu kijibuun hin taatu bar. Kijibaa miti dhugama jirtu. Okay. طيب waan ajaa'ibaa takka si gaafachuu dakaarishuu. Ayyee rabbi naa laatu. Ani si bira deemuun si gammachiisa moo si gaddisiisa sababa isaa wajjin himi yoo gaddisallee sababa yoo hin gammadda silalaa yoo gammaddallee. Ati na bira deemuun kee baay'ee tokko na gammachiisa. Baay'ee. Maaliif yoo jedhu.